الشمار كفوني أكم جبتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا ينتو سلا جرجلت أرجمتن نجان كوبكرتن تسناقة كابو سنين جيتشون جالتا بقى جراتني بقى إيجمتني يون إيجدن إيجا كأني نجان كوا نجان أنا برا رسم برا سكجرو أبدي قوتون كوا إيجا كهر درك أما وان بيجا كينيا كيسة التجارات شوك أم نتوقع كبدين كلا كيسة نفيت وجرات شو أيروبا يه وانتوتا تكنولوجي أول كبته إيجا كأنيستا إيه نمون برالة تاي برسيسات الريت ولا برسات الريت هذا مو درك أما وانتنو تبيجا كيسة التجارات شوك أم نتوقع كبدين كلا كيسة نفيت وجرات شو ده جالنوس جبروس وانت سن التجران نيتشودا برباني وسنتين درك أمنيت اللي وان التجرات شوك أم نتوقع كبدين كلا كيسة نف إذا كأكما تامبلين رترجتان كان يتشودا فيديو كان لايك شير بوتشون دعاتنا ريوتا كيسان برانغاني سنجدا وروني تشاينا لا يانتو سلاتي فاروتا تنوكرات تنمو سبسكرايب يقول أمتي كينيا تا أما سيادة وجاك أبدا ساندوكا كومنتي جلتنا بريسون دعاتنا سنجدا شون جالادا وروني كيكا كابدين سوراتن ويلكم ساندوكني كومنتي كيا صادق دميا فربانات أكاسم وروني نجاجا بيستان هيدو توكو غلاتوما سنجدا كرا يادا كويتاني ديما إيجا أكاسم مو ورونين كومنتي كيسان لاريسن ديبسين هافي يروحون دودون دباتن برا هندربو إدون حال نامي جاتشود أبو را بكسان ديما وجاتشود أبو را كنا سنجلا توري جاف قلبي كيسان رانا هم بسا يروسا يغتي هندويو غافين كيسان ديبيني أرغتا سنين جاتشون جالادا إيجا كاكم أرغتان تامبلي رتي سارغتاني كنو سورة داني سسرت أرغارتان فيديو قبارتي inni sunis maalin hoggaa jettanii eelee dhaabbataa yookaan laaqachii jedhamte yookaan immoo maal bakka adda addaatti maqaa adda addaa qabaachuu dandeessi ibiddaan kan tolfamtudha jechuudha. Maaliif nuti sammuun keenya elektiriikidhaan wanna hundaa elektiriikidhaan hojjenna jennee yaanna ayyaantuun immoo har'a maaliif nuuf fiddee dhuftee jettan haarawaan bitee eelee tana jechuudha. Akkuma asirratti argaatan kana eelee tana haarawaan bitee. Jaaladhee osoo hin ta'in dirqamee ta'uudha. Barbaadee osoo hin ta'in dirqama kootti jiraachuudhaan qaba waan ta'eef. Dhugaan isiniin jedha maabiraatiin nu biraa erga badee torbee lamaaf deemaa jirra. Mana koo keessatti chaarjarii godhachuu hin dandeenye. Asumaa waan an dubbadhuun qaballeedha. Warroonni biyya alaatii galtan chaarjarii guddaa isa baakeejii yookaan immoo baakingii kan chaarjarii guddaa bitadhaatii gala. Maabiraatiin bakkuma fe'eeyyuu maabiraatiin barbaadee osoo hin ta'in dirqama ni baddee jechuudha. Yoo baddee carraaqqin haga fe'eeyyuu yoo jiraate warroonni itti bilbiltan waa barbaadu malee callisanii akkanumatti isinii dhufanii too isiniin sirreessan jechuudha maabiraatiin hoggaa badde. Isuma dhugaan isin jedha yeroo hunda ani ergan galee qormaanni jiraate taananii yoon viidiyoo gad lakkisu ayyaantu waanumatti tolee viidiyoo hojjettee gad lakkisu isinitti fakkaata. Dhugaan isin jedha. Maabiraatii bakka baay'ee deemetan kanatti chaarjeffadhee tanaan dhufee viidiyoo kiyya upload godha jechuudha. Dhugaan isin jedha guyyaa 15 kana shaamaa birrii 15 binnee shaamaan tokko halkan tokko isin bulchu. Dhugaa yoo dafteetoo wanna jiru yeroodhaan xumurratteetoo yeroodhaan hin rafteen alatti shaamaan tokkichi birrii 15 sun isin bulchu jechuudha. Isuma dhugaan isin jedha. Jaalattee osoo hin ta'in eelee kana dirqama mana kee keessanii jira. Anamma guyyaa kaleessatan biteetoo gal. Gatii isaatillee asuma irrattan isin hima erguun naqina. Kuni gorsaadha. Isin fayyadeen qabadhee dhufe malee eeleen kun qarshiin isaa guddaa ta'ee waan nama dinqisiisu ta'eetii miti kanan qabadhee dhufe. Ani kanan baadhee olii ganzooree chaarjarii godhadhee viidiyoo upload godha. Maabiraatiin as jiru naannoo kiyya jechuudha. Bahanii guyyaa kaleessatillee namoonni illee wal gahanii bahaniitillee soorii harree iyyaa jirtuufillee ni siniin jedha. Gaafataniitillee ni sirraa hidhanii tarii guyyaa irraa kana sirraa'uu danda'a jechuudha. Ni beekamu. Kanaafuyyuu dirqama guyyaa kaleessaa eeleen bitadhee too galee mana koo godhadhee ganaan sireessa jechuudha eelee kana. Maaliifan kana siniin jechuu barbaade eeleen isheen ibiddaan tolchan mana keessan keessatti isin barbaachisti. Yoo qurxumaan of dandeessanii jeeneetara bitattanii akkuma mana harabaa maabiraatiin hoggaa badee jeeneetarri mana isaaniitti hojjetu san yoo ta'een alatti nuti shamarri biyya harabaa eelee biddeenii kan ibiddaan tolchan nu barbaachisa. Kanaafin eelee kana qabadhee kara keessan dhufe malee gatiin isaa guddaa ta'ee waan nama dinqisiisu ta'ee timiti gorsan isiniif qabadheetu dhufe jechuudha. Yeroo baay'ee waa'uma elektirooniksii haasofna. Garuu mana keenya keessatti kasala kan itti bobeeffannuu fi eeleen biddeen itti tolfannu mana keenya keessatti kan ibiddaan sochoofnu jechuudha. Mana keenya keessatti baay'ee nu barbaachisti.
Kanaafuyyuu ani baay'ee tokko rakkadhe jechuudha. Isuma dhugaan isin jedha baay'ee tokko rakkisaadha yeroo gannaadha akka argaa jirtanii maabraatiin bubbee sababeeffatu waggaa xiqqishuma qilleensa maabraatiin bad roobni xiqqishuma roobuuf maabraatiin baduun tokkodha. Kan keenyaa immoo naannoo kan adda nuti ta'e jechuudha. Takka akkanatti badeetoo hin beeku obade guyyaa 4 guyyaa 5 bada namoonni waan jiru daawwalanii gaafatanii iskaanteenis irraa kan miilanaa kun guyyaa 15 guutuu jechuudha. Egaa kun maali bakki hunduuyyuu nyaataa ta'ee jira jechuudha. Wanta biraa humtuuyyuu hin jiru. Kanaafuyyuu mana keenya keessatti wanti ibiddaan fayyadamnu namaadha. Ni nyaannaa ni dhugnaa. Ijoolleetu jira. Anumti tunuu oduun hin nyaatin hin jiraadhu. Kanaafuyyuu mana keenya keessatti wanti ibiddaan socho'amu mana keenya keessatti nama barbaachisa. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaayeleen kun guddii ta'eetii miti birrii 2000 hin bitee feesisni isaa qarshii 400dha. Walumaa galatti asochaachi sochoo qarshii 2500 bichaan baasee galee jechuudha. Guddaa ta'eetii yookaan gatiin isaa guddii ta'eetii. Garuu namoonni baay'een elektirooniksii kanaan wal qabateetoo namoonni baay'een hin dagatu waan akkanaa kana jechuudha. Gaafa garuu maabraatiin badee kan mana ollaa lixii baatee deemutu iyyuu jira. Kan hoomnuftee dee maabraatii ija keessa laaluu jira. Ani maabraatii baay'isawee ija keessa laaluun innuma chaarjariiti. Isuma dhugaa mana namaatitti chaarjesitee galtu immoo siif hin taa'u jechuudha. Waayifaan kophaa chaarjarii barbaada. Bilbilli kophaa chaarjarii barbaada keessa hin taa'u jechuudha dhugaa. Baay'ee rakkisaadhaan isin jechuu jaaladha. Akkasuma immoo chaarjarii yookaan immoo baakingii gaafa bittan akka kiyyaa kana xiqqaan bitina. Inni guddaan baay'ee taa'u ni jira jechuudha. Kuni baay'isawee 100 gizee guutee irra saa 24 waggaan irra teechisee guyyaa tokko na oolcha guyyaa tokko na oolcha. Sababbiin isaa waayifaan kiyya isiniin jedheetoo jira. Waayifaan kiyya baay'een tursiisu. Sanuyyuu chaarjarii isaa yoggaa ta'ee naatura malee baay'een turu. Waayifaatu dafee keessaa na jalaa fixa malee inuma taa'aa ture. Waayifaan dafee keessaa waan na jalaa fixuufuyyuu guyyaa tokko saa 24 itti fayyadama. Saa 24 waggaan chaarjessee jechuudha. Anuyyuu dogongoraan kana biteetoo galee warroonni bittan isa guddaa san gatiillee itti baastan qabadhaa galaa. Inni kun nama fayyada qabadhaa galaa bakka feetanuu deemtan baadiyyaa waggaa deemtan chaarjeffattanii qabattanii too deemtanii egaa ka baadiyyaa bakki neetworkiin hojjetu hin jira bakki neetworkiin hojjenne hin jira. Garuu hundaafuyyuu manuma keessanittuyyuu maabraatii biyya keenyatti wal qabatee isin fayyada chaarjarii magaalaa feetanuu waggaa jiraattan jechuudha. Tarii Finfinnee ittiin jiraanne hin beeku. Keessumminnatiin itti dhaqee malee jechuudha. Naannoon itti jiraadhu irratti dhaabbadhee haasa'aatoo jira. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana hin dagatinaa gaafa mana keessan sirreeffattanii mana keessan galfattanii akka meeshaalee tokkootitti maandajaa kasalaatii fi isuma dhugaan isin jira maandajaa kasalaatii fi eelee ishee kan dhaabbataa irratti ibiddaan tolfatan kana hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Of dagachuun nama miidha kaanuyyuu inumaa bakka guyyaa 4 guyyaa 5 booda ni baddii ni dhufti kanuma kana keessa dagadhe garuu amma immoo guyyaa 15 waggaa guutuu rakkoo dabalaa dhufe dirqama immoo biyya keenyatti dhugaan isin je amma achitti haga teenye kana wantootuma adda addaa ruuzii maaloo kana nyaannaa miti asitti dhugaan isin jedha jechuudha. Ganama qursii waan ta'e nyaadhee misaa irratti ruuzii yoo nyaadhe galgala ruuzii san arguun barbaadu. Maalaka ani qilleensa illee ta'e waan isaan beeku ani biddeenuma. Wanni salachaamne biyya keenya keessatti biddeen qofaadha. Kanaafuyyuu biddeen mana keetii dhabame jechuun dibbirtii adda addaatis qaba jechuudha. Kanaafuu biddeenni mana keetiin dhabamu wanta maabiraatiidhaan waliin qabannellee mana keessaa qabaachuu qabdan isin jechuu jaaladha. Egaa akka gorsaa ittiidha kanan kana qabadhee dhufe malee gatiin isaa baay'ee guddaa ta'eeti. Yeroo baay'ee limmoo gatiin ishii xiqqishuudha. Mana keenya keessa limmoon baay'ee jirtu. Dhugaa amma naannoo keenya keessatti limmoon hin jirti namni jedhee namni fuudhee egaa yeroo fokkisaadhaa kasala keessa godhee raawwate limmoo waan ta'e ittiin hodha. Gatiin ishii baay'ee xiqqishuudha. Namni waan xiqqishuu hin dagata. Baay'atee osoo hin ta'in ni dagata waan xiqqishuu. Kanaafan kan akka odeeffannootii fi sammuu keessan keessallee isiniif haa ta'u odeeffannoo qabadhee too dhufe egaa ka viidiyoon koo guyyaa irraa kana fakkaata barumsaan nagaan biraatiin walitti aga deebinutti bakka jirtanitti nagaan haa ta'u baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Bye bye.